السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم درجتو سنة ورمو كاليوان جاتمو كبجمو أمة ورمو ما شاء الله بقى جراتني أسكيسني سلاوغا نمني جرو نجرايت هنديسو هاتو مغرو غرتي نمني خيسان بكو سدو قبان فيا قبايتون ولبابني هاتو هغرو فيديو خنا مي حجر مالتي حاولين داونو نسلين جام فيديو خنا حجر مالتي obsaan dhageeffannaan isin jaa as keessatti xiqqoo wayiifuu nama gartee qalbiidhaan waa hubatuuf waa hedduu keessaa galaaf jeetii yaada saniifuu viidiyoo kana odottu seenneen dura laayikii sheer godhuudhaan akka wal biraan geessanii kabajaaf jaalallaan isin gaafadha. Kanaaf wanti ani isiniif himuu barbaadu har'a gaaf tokko beeytanii gaaf tokko gurbaan tokko jechuudha magaalaa irra ka'ee baadiyyaa dhaqe. Gurbaan inni bira dhaqe hawara baadiyyaadhaa kun hayyuudha. Hayyuu tokko bira dhaqe gurbaan kun hawara magaalaadhaa kun hoggoo kana jeen yaaboo jireenya kanaa wallaale afaan isaati jireenya kanaan naa galuu dide mee waa'ee jireenya hiyyaa kana naa himii mee akkamii jireenya kana akkamiin akka wal faamnu akkamiin akka walii gallu mee naa himii jeen gurbaa hawara baadiyyaadhaa kanaan hoggoo kana jeen jaarse okay rakkoon qabu siif himaa haa bari'u ganama yeroo baree booda asirraa kaateetti sa'aa 12tti asii baate jeen sa'aa 12 akka biyya teenyaa jechuudha salaalisubii sa'aa 12tti asii kaatee ilaa hanga guyyaarraa sa'aan 6 geessutti deemtee hoggu sa'aan 6 akkasin raawwatte dirqama asitti deebuu qabda jeen ammaas achirraa eebbooda deebuu qabda jeen haya jedhanii waliin bulan ganama hoggu sa'aan 12 geesse bariisaa namtichi ka'ee itti jette amma amna isaatti fufe osoo deemaa jiruutti maal arge waan akka dhagaa xiqqoo takka teessu san arge qalbiin haa wal dhageeffannoo isin jecha dhiifama waan akka dhagaa xiqqoo takka teessu arge yeroo dhagaa kana argu hamma dhagaa kana waan akka dhagaa kana dhiite karaarraa ni dhiite akkana gadoo gad dhiite yeroo gad dhiitu dhagaan xiqqaa inni dhiite kuni osoo konkolaatuu gaaraa jechuudha. Gaarri kana moggaa lameen jira. Gaara moggaa lameen akkana jiru kana oduu asiificha dha'uu dhagaan kun dhagaa kanaaf kan osoo dha'uu dhagaa walitti kaasee gaara walitti jiisee dakka walitti godhe dhagumaan xiqqaa inni bakka taa'u jiru dhiite san. Dhagaa duraan taa'u jiru kan gubbaa osoo deemu jiru dhufee babatti harkee dhiite kun gaara walitti dakkan godhe lubbuu isaatiinuu fiigee babatti harkaa. Bira kutee amna isaatti fufe. Ammallee osoo deemaa jiruuti hormaa gaalaa tokko dhaqe. Hormaa gaalaa kan lafti inni keessa jiru akka ajaa'ibaa kana marga kana ililliin tun mukni jiidhaan kun ardiin tun hundi jechuudha akka ajaa'ibaa kana takkanan si hawwisiiftu lafa akka ajaa'ibaa tan jechuudha tan citaan si mukni siidhaan waan bira nyaanni silaa achirraa nyaata horiin nyaata jechuudha akka biraatti bareedu kana gaala hormaa tokko kanatti keessa jiru dhaqe. Gaala kana yeroo laalu gaalli foon irra jiru huqqata lafee malee. Marraan akka huqqata lafuma bakka lafuma tiira. Namtichi gosa dhaabbatee lafa inni keessa jiru sanaaf laalee bifa gaala kanaatis laalee ajaa'ibsiifate dinqisiifate. Yoo lafa laalu lafti akka ajaa'ibaatti marga qabdi. Mukni siidhaa waan biraati. Urgaan hilillii irraa deemu waan biraa. Yeroo gaala laalu gaalli huqqinni isaa waan biraa ajaa'iba jeetuma kute. Ammallee osoo deemu jiru maal dhaqe? Gaala tokko hadhaabbachuu jiru ammallee eegachirraa amna fagoo deemu booda hormaa gaalaa tokko arge. Hormaan gaalaa hogguun laalu yeroo namichi laalu gabbinni isaa waan biraa guddaa bifti isaa waan biraa akkana cululuqa. Garuu lafti inni keessa jiru caakkaa gammoojjii waan biraa ta bishaan hin jirre ta mukni jiidhaan tokko yoo dawaadhaaf si heesaban dawaayoo siif jechuus dawaayoo si heesaban hin agarre keessa jira. Marga lafaa dhiisi mukni jiidhaan tokko hin jirre keessa jira. Akka gabbinni isaa waan biraa
Namticha dhaabbatee ilaale. Yeroo gaala kana laalu gaalli bifti isaa waan biraa. Yeroo immoo lafa laalu lafti goggoginni gammoojjiin oowwinni waan biraa. Bifti immoo gaalaa gabbinni waan biraa. Lafti gammoojjii waan biraa. Yeroo kana dinqisiifatee ajaa'ibsiifatee bira qote. Ammallee amma isaatti fufe. Osuma ajaa'ibu. Osoo deemaa jiruuti. Mana tokko jechuudha kan bareedinni isaa waan biraa. Kan yoo akkanan laalte garteen si hawwisiisu. Kan daawwitiin isaa waan biraa bareedinni isaa jechuudha. Akka ajaa'ibaa kana dizaayin ajaa'ibaa kanaan tolfame bareeda. Dhaabbanni isaa waan biraa. Kana arke. Hogguu kana ifiin jee namtichi. Yaa booyyee. Ganda kana meeyxee xiqqoo aara galfattee akkasitti kaatee amnatan ta'e itti fufuutu wayyaadhaa jee ulaa ol bane. Yeroo ulaa banu namticha ajaan akka ajaa'ibaatu dhohite. Ajaa'ibni akka addunyaa dhagahee hin beekne santuu isa gaggabse. Bakka lubbuun isaa bahu ajaa sanaa lubbuun isaa bahu keessatti achi deebi'e booda deebi'e. Manni yeroo alaalaan bareedinni waan biraa. Yeroo keessa yoo ol bane ajaa waan biraa. Ajaa'iba jeetuma namtichi ammallee amma isaatti fufe. Osoo deemaa jiru intala bareedduu takka dhaqe. Intala bareedinni siidhaa jechuudha. Waan biraa. Akkana nama hawwisiiftu. Kan namseen bira sun kunne. San arke. Ogguu intala tana arku. Intala niin qaba jee. Ittichi tarkaanfate. Intalti duruma deemte. Ammallee jala deemte. Dura deemte. Jala deemte. Dura deemte. Oduma inninis niin qaba jee akkanatti jala deemaa jiruuti sa'aan jahan namtichi qabeefsan itti geeyse. Achirraa ibbooda deebi'uunsaa dirqamatti taate duba. Achirraa ka'ee waan sa'aan isaa dhumatteef osoo intala sanis hin qabin ibbooda deebi'e. Osoo deemuun namticha dhufe. Salaamu alaikum jee bira gattaa'e. Yaa boomee hayyee karaa kana ganama kan hanga sa'aa 12 irraa kaatee idaan hanga sa'aa 6tti maal agartee jeen. Ta duraa yeroon asii ba'u waan akka dhagaa xiqqoo takkaa taa'u jira. Dhaabbadhee hin dhiite. Dhagaan xiqqataan hin dhiite kun asii gadoo ka'eetuma gaara kana asii fi asii waliin dhahee walitti jiisee dakka wali godhe lubbuu xiyyaanoo firjittiin baafadhee jeen. Isa lammaffaa immoo osoon deemuun jiruutiin gaala huqqinni isaa waan biraa. Kan lafti inni keessa jiru bareedinni margi isaa waan biraa. Sanit dhaqee laaleetiin ajaa'ibe. Gaalli kun qaamni isaa lafee malee waan qabu. Lafti immoo inni keessa jiru meeyri isaa waan biraa ilillii waan biraati. Kanumaan ajaa'ibee ammoo nyaachuu nyaata waan dhiifne bira qotee jeen. Isa sadaffaadhaa ammallee osoo deemuun jiruutiin gaala tokko dhaqee jeen. Gaala dhaqee jeen. Gaalli kiseen dhaqu kiseen arku gabbinni isaa waan biraa. Lafti inni keessa jiru immoo gammoojjii saharaa waan biraa. Yeroo kanaan lafa tanaaf laale bifa gaala kanaatis laale ajaa'ibsiifadhe. Lafti inni keessa jiru mukunni tokko ka ilkeerri gatan keessa jiru citaa dhiisi. Bifti isaa yoo laaltu waan biraati. Tanumarraa ummaas gaala kana waraabessi kophaa asii nyaata. Leenci kophaa asii nyaata. Jejalloon kophaa asii nyaatti. Bineensi hundi achirraa sooratanii itti fayyadaman. Inni immoo numa jira. Akkuma saatirraa tuqamaan jiru bineensi hundi immoo itti beelaba'uu jira. Gaalli kun ammoo waan takka ta'utti hin jiru fayyaa qaba akkuma saata dhaabbata jeen. Inni afuraffaa mana bareedinni isaa waan biraa. Guddinni manaa waan biraa bareedinni waan biraa. Ka daawwitiin dizaayinni isaa akka ajaa'ibaa kan jannata fakkaatu. San arkeetiin ittiin aara galfadha jee yeroo nu laabanu ajaan akka ajaa'ibaatiin dhalootee bakkaan lubbuun naboo keessatti achirraa dhibboo deddeebi'ee jeen. Shanaffaa eegaan sibbira kute intala baree hedduu wayii akkaan arke. Intala tana qabuu qabda jeetiin ittichi deeme. Osoo inni qaba jee jala deemu jiru sa'aan jahan dirqama naa kan namtanarra dhaabbatte akkasittiin deebi'ee jeen hayyuu kanaan.
Hogguu kana ammaa hayyuchi hayyina dhageeffadhu jeen takka takkattiin si fassara. Takka takkattiin dubbitan hundaa'u adda sii baasa na dhageeffadhu jeen. Dhagaan xiqqaan inni taraa duraa dhiitte san. Achi konkolaatee gaara lameen waliin dhee takka waliin godhee aduun lubbuu teetiin baafatte san. Dhagaan san dubbiidhaa jeen. Yookaan yaa'ii. Maaliif yaa'iin tun bakka takka teessi. Yommuu ati guyyaa keessaa haalee xuyite hogguu dura jamarsuu waan tokko isa fakkaatti. San booda immoo ni bal'atti. Du'a lubbuutiin dhufa. Namaat du'a. Nama ajjeefta kana gandi isaanii dhufanii ganda keessanii dhufanii. Namni kun takka wal godha. Sanii jeen dhagaan xiqqaa isa dhoowwatee haafsan yaa'iidhaa jeen dubbiidhaa jeen. Dubbii yoo dhoowwatee haafte hin dhaabbattu jeen. Akkasitti akka waliin gootee hanga namni duguggaa ishanii waliin ga'u takkatti nama oofti jeen dubbummaan nama tokko irraa kaate dhagaa xiqqaa sun irraa kaatee dhagaan guutuu walitti cabeemi dubbii nama tokko irraa kaatetu du'a lubbuutii fi ajjeechaa warra raawwachiisaa jeen dhagaan dubbiidha jeen. Inni immoo kun gaallee ati itti dheeyite qaamni isaa huqqataadha. Kan gasee bakkattiin inni jiru meeyrii isaa waan biraa san nama addunyaa kanarratti osoo horii qabu, osoo qabeenya qabu, harakataan meeqa jiru, lubbuu isaatii irraa fidee, hawaasaanillee gargaaruu dhabee, nama rakkateen gargaaruu dhabee, sadaqaa masjida irraa fannatu didee keessa dhaabbatu. Sanii jeen. Guyyaa qiyaamaatillee inni akkasuma jeen. Akhirattillee akkuma bifa namaan qabne sanitti, guyyaa qiyaamaatillee akkasuma bifa namaan qabne jeen. Inni sanii jeen. Ammoo inni kun gaalli kun kabifti isaa gabbata. Lafti inni keessa jiru dirreedhaa san nama irraa malee bakkatti inni keessa jiru dirreedhaa bifti isaa gabbata akkasuma wajjin bineensi hundinuu achumarraa isarraa sooratee ta'u isarraa beela ba'ee biraa deemu san kanneen sun diinni sun dhumin san nama irraa addunyaa kanarratti horii qabu ha qabeenya qabu ha gartee sadaqaa kannatu ha masjidaan jaarratu ha rakkataan gargaaru. Sanii horiin nama akkasii hin dhumuu jeen numa dabalama malee. Gaalli akkasii kan bineensa hundi nyaatu dhumuu jira san nama irraa horii qabu kan addunyaa kanarratti nama sadaqatu. Zakkaa kannatu, hajjiin godhu, masjidaan jaarratu, rakkataa biraan dhaabbatu. Horii akkasiitii jeen saniif akkasitti bareedaa, saniif akkasitti dhumuu didee rabbiitu itti dabalaafii jira. Manni bareedaan ammoo keessisaa ajaa'ibaadhaa san kayyoo alaalaaltu akka ajaa'ibaatti bareedu san. Ilma namaati jeen ilma namaatti haadha salaatu nama jedhamu kana jeen namni uffata bareedaa kaayyate suufa ajaa'ibaa kaayyate suufa qaalii kaayyate tottolfatee kophee isaa bareedduu kaayyate deemuu ni danda'a. Garuu moo yoo taariku salaatte kanuma akkasii gubbaa isaa bareedduu san keessisaa ni ajaa'iba keessisaa bada waan taariku salaatte sanii fi manni bareedaan keessa ajaa'ibu san nama taariku salaati jeen kanuma akka tolfatee bareedee tokko deemu kan salaata rabbii bu'uun qabne. Taariku salaati jeen. Intalti bareedduun ammoo ati agartee intala tana qabuun qabaa jettee jala kaatee osoo jala deemu jirtu sa'aan ta'e itti geessisan addunyaadhaa jeen. Maaliif addunyaa kana ilmi namaa oduma asiin qaba, arraan qaba, baruun qaba jee jala fiiguuti ajalli rabbii itti gaha. Sa'aan jaha dhumatte san ajala keetii jeen. Intalti bareedduun ammoo horii addunyaati. Osuma jala fiiduu ta'e irraa osoo illee hin qabne odoo ifa harkaan hin geenye osuma jala fiidu arraas ni qaba baroon ni qabate jala fiiduuti ajalli keessi gaya akkasitti addunyaarraa baqattaa jeen. Jiruu jechuun kanuma asirraa arafaa jalqabii jiruun akka taate faamii beekii hin wallaalinii jeen. Obboleeyyan kiyya qaali maaliif kana keessatti wanni isin beeku qabdan horiin addunyaatti kana darra qabdu yoo irraan kannati fayyaa darra qabdus yoo irraa hawaasa keetiin hin gargaarin sagaleen irraan tan haasawuu dandeessu yoo hawaasa kan harakateen hin gargaarin akkasuma bu'aas hin qabdu. Isinii galee addunyaan tunis gabaabduudha osuma jala fiinnee ni qabne nuti yeroon teenya dawaamni keenya nurra dhaabbachuu jiraata. Kana waan taateef nama addunyaa jala fiigee qabe hin agarre nama osoo jala fiiguu jiru karaa irraa maqe malee. Kana waan taateef addunyaa teessanii carraaqachaa akhiraa teessanillee hin dagatinaa
hawaasa keessanillee akka hin dagannee isin dhaammadha. Yookaan ammoo akka gaala huqqataa agartee osoo meeyira keessa jiru qaanirraa huqqate san fuula rabbi duratti illee akkas taataniit fuula namaa duratti illee akkas ta'uu jiraattan. Yoo hawaasa keessan kan dagattan karaa dandeessanii karaa miidiyaatti taayitaa qabdan yoo bira dhaabbachuu dhabdan akka gaala huqqataa osoo qartee meeyira keessa jiru bifan qabne san gartee fuula rabbi duratti illee akkas ta'uun keessanii loolamuun isin hin jaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa eegaa ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo kanaan eegaa hanga asii daawwattaniifu sheer laayikiidhaan yaada keessan komentii jalatti akka barreessaniin kabajaaf jaalallaan isin gaafadha.